biyyaati. Kan akkanaa barta isii waliin hojjetaa turte. Akkasii isii homaa taate warra sagalee isii dhaga'een beeku akkan akkan. Ay isiin heerumte jennaan warri isii bira yoosan turee waan qola godhaniitiin na galchanii miti gara biyyaa. Isiin heerumte ana heeruma dide jennaan na darban. Yeroo an biyyaa beesanitti wanni jiru eberu darbamtee biyya irraa galtee waan jedhamu wayittu jira. Hin darban waan jedha namni ganda kennaa waa jedhu ni darban jedha. Darbamtee na darbanii na galchanii jette. Ani heerume jennaan isiin heeruma dinnaan warri na bira hojjetu sun ammoo bira hojjetu sun ammoo darbanii galchan isiin heeruma diddee jechuudha. Arabatti heeruma diddee isiin. Qaama maal goote akkasii amma irratti heerumte isiin xumurattee kan isii kalaas. Garaayyuu waa qabaachuu wanti rabbitu beeka. Wal amanuu dadhabanii qaamaan si argasi bira jirti jedhee ootu rakkoon qabu adaamaa jira. Asii ka'ee adaamaa bira dhaqee kaboonni itti bu'eessa. Ka'ee adaamaa bira dhaqee wal arganii shiroo wayii hin nyaachifte achuma ol galanii mana ni bulanii kaaffee qabatanii ni bulan. Shiroo nyaatee nagane mana xibsii nyaatee naganu nyaatee. Shiroo. Achi gara kaanni galtee wal arganii adaa isii guyyama isii wal arganii jedhan kana ilmoon gara hafte. Allah falaminni guyyaa takka waliin bulle naan jedha oduu torbaan illee waliin bula jiraate rabbi haa beeku ilmoon gara hafte isii. Ilmoon gara hafte guyyaa ammoo wal arganii addaan deeman kana naannoo kana anis kunoo safara kana jiraadhaa maan jiraadhaa akkana qabaa waan akkana qabaa dhufteetiini maatii kiyyaanis wal baruu ni dandeessa jedhee achirra yoo akkana ji'a takkamu akkana geettotti dabalte si arguu barbaada. Birriitti gadi natte uffatatti gadi bitte gaafa achii gam jedhan laalka waan biintamee samii kanarraa samiin tun gabbuufte fakkaatadhan gaafa achii gam ashiitti gadi natte beeka. Maqama ejjata jedhan Shaashamannee keessa maqama ejjata jedhan. Nagadiin jette qarshiillee itti kennite tirfii argame waan addaan qoodamna nagadiin jette jedhan. Harkatee mee qarshii ana heerumtee mee sila osoo ni jirti iyyuu yookaan warra takka kana kennite qarshii saniin nama jijjiiramuu miti osoo miliyoona kenniteef hin jijjiiramuu ture. Erga isiin heerumta jetteeni ana ji'a jaha nama isa hin dubbifne namni halkan takka osoo isa hin dubbisin hin bulle nama ji'a jaha ga'ee jechuudhaan isa hin dubbifne. Argitanii mana keessa natti na coffante. Gaafaan akkasumatti ni wannan jettee asii kaateeti yoo ji'a takka geettu itti hin dawatte Shaashamanneetti qabu walitti gad jedhan. Wacarraa qoban. Jaarsa kiyya fudhachuun achumarra aadaa na godhatte'a. Shaashamanneetti qabu wal gaggodhanii ta'uu bira malkaa wadaati godhatan. Na barattee anillee sabbareetuma dhiisaaf. Amma achitti wal arganii walii wanna jedhanii gaafa qabu ani ilmoota ta'e garaa qabaa miti. Ilmoota eegamaa akka ilmoota garaa qaba. Wal gadi dhiibnu jette mana galte manatti bakka jireenya galgaltii waliin bulan galamtii achumatti hafte. Amma qaamaatiin dhagahuun amma kaa'uu jechuun akka arsiititti walabaa mana nama dhufte baasuun ni wannoodhaa miti walabaa mana nama dhufte akkamiin baasan jedhe. Kanatti kalaastuun eega diddee arabattee heerumte fuudhi jedhanii. Sunu arabattee heerumte tana jettumtee akkamitti dhiiftaan aadaa arsii takka illee jiru. Tumtee na akkamitti dhiifta sunuu si galtee arabattee heerumte fuudhi jedhanii. Amma kaa fuudhuun. Gaafa ji'a saddeemmoo akkas sagal ga'ee ani namitti jalaa miliqee badee alatti silkii bitadhee albayee silkii bitadhee kinnasiitti damma lukiriif itti godhu. Inni lakkoofsumaayyuu jijjiirate. Simiyyuu harkaa jijjiirte ilaala. Simiyyuu harkaa jijjiirte. Obboleessa isaa beekaa ulee obboleessa isaa irratti dabalee eessa jira jedhee gaafadhu maqaa jaalalaa kan itti moggaasisanii amma hin waamu maqaa saniin garaan na dhooya. Garaa kana na dhooya maqaa isaa yoo yaadadhu. Namni maqaa isaa qabu jala kanatti.
namni maqaa isaa kan qabu jala kana yoo dhufu laalu waa teessoo kanarra ol ka'ii gajab na godha gisee koomentii na barreessu namni silkiin isaanii didee jedhee nan deeman illee maqaa roodhaa beekaa icciitii baruu barbaada mire lakkina biraa bahee silkiin isaanii didee jedhee silkii isaa kadhumti kanaa ganaa beektan jennaan lakki sun qaata cufatee mitiiree kana hoon qabduu ati naan jedhe laara rabbi dhugaatii yabaasuu deemaa raanatu garaa kiyyatu fayyaadha anatu garaa kiyyatu fayyaadha yoo asii silkii saniin itti dawwalee waliin haasofnu noormaaliin waliin haasa'e amma silkii fudhadhee miti qajeelee yoo dawwalee waliin haasa'u noormaaliin waliin haasa'e innillee rifate amma innillee rifate kiu jenne nu lachuu ani mimmaa qabachuu dadhabe innillee naa waliin booya eebada jaalatan jaalalle akkas hin jirti garuu hin jirti Kuweetiif lafa boo'ichaa jirti fuudhee amma tokkollee akkasumatti booya. Ayyaabo. Hirkifannee wali boonne jaalala wali waa kana dhaarraa hirkifannee sagalee kan ta'e dhaga'ee ka jedhu isiin mana keessa jirti ulfa garaacha kana akkana godhaa mana keessa deemti isiin addaan gubattee mana keessa jedha. Harka tokkoon duwwaa qabataa. Eessumaa baatee haadha isaa argatteef akkana cilleeffataa mana keessa deemti na nyaatte na waliin nyaatte kaate na nyaatte eebada shamarran tanaa mina dhiisaa anka ammaa kun jaalala miti osoo akkana na bassanii na keessa kaanii jaalali na ta'u ammaa kun haa ta'uma yoo ta'e malee bassanii odoo asiin na keessa naqaniiti ka ammaa kun jaalala natti hin fakkaatu wallaahi billaahi maal godhatti fakkaate amma kidda waliin haasofne inni ni kiyya hadduma naa galta malee maaliin maaltu mana amma leddesaa teettee haasofte ol ka'ee dhabannaa isaa gixxi miti afaan qabadhu Nuko mana keessatti obboleetti ofii ta'ee biluutti maarana jedha. Eegalutti maaltum taree rakkoon qabu. Itti kennu silkii laa ol cadhifanne amma cadhifte inni qabbaneeffatte. Amma wal waan haasofne obboleetti isaa ka fuudhe walitti jira kana kan na jaalatu. Obboleetti isaa fuudhe kana lakkoofsa isaa irraa fudhadhee mee naga gaafadhaan jedhee itti dawwale isaa waliin haasofne geessine nama hin fuudhee isaa quban qabu. Oduma akkasii boonnu isaa irraa cufadhee obboleetti fuudhee dawwale. Yoo walee anaa barjadhu tawarra eegaluuti ati naan jedha haadha manaa isaati amma jala jirtu saniina Amma duwwaatti lafa dhawa. amma kaati baatee jira fooqiin koyaa jirtu jechuudha doora shanaffaa jira doora sagalaffaa na fakkaachuun wallahi doora sagalaffaa na fakkaate sa'aatii akkana kana doora sagalaffaa waan doora sagalaffaa gubbaa jiru na fakkaate. Ayyaabo. Guyyaa sanatti hin qaabina guyyaa sun guyyaa hin qaabina. Amma hin boo'ini jechi seenaa keetu uumamee farfaadhaan akkanaa tajaajila jaarsa irraa fudhatan baay'eetu jira. Dhugaa miskiin amantee jaarsa ofii itti kennitee haala kanaan tarraa fudhatan takkaa lamaa fi ba'aan ammoo dhiqaate dubartii afur dubartii qaaman beeku. Okay? Sadi Suudi Arabiyaatti takkaasitti. Tarraa fudhatanii waaqa. Achirraa maa uttaanee wallaahi lubbuun xiyyaatan garaana nyaatti ana fayyaa qabdanii isin. Osoo miliyeena fudhateetiin badeeti an lubbuun xiyyaatu qallaadii garaana nyaattu wallaahi lubbuun xiyyaatuun immoo astagfirullah. Sunuu amma takka makiinaa bitate tajaajila fudhatan suni takka minibaasii bitattee jirti. Amma maal godhati fakkaate waan biraan dubbanne. Maanabbaa kiyyaa godhaati hiriyoonni kiyya hundi isaan na beekanii maatiin isaa hundi na beeka. Maatiin illee bakka kanatti gowwoomsan malee maatiin maan isaatu nama dubartii biroo akka inni fuudhu hayyamuun fi miti jechuudha. Maatiin isaa mataa miilatti ilaa hadhaa akka lubbuu xiyyaatitti ilaa sa'aa ammaa kana xiqqaate aniifin naannoo waggaa meeqaati waggaa torba 8tiif deemna ilaa hadhaa sa'aatii ammaa kana osoo dhaqee balbala isaanii dhabaddee isi dura sirraa anatu kabajja isi ilmoo qabdu sirraa anatu kabajjaa qaba maatii isaaniiti jechuudha maatii kabajjaan akka kabajjaan haa qaban isaanii maal godhanii malabbaa kiyyaa godhuu danda'a homaa gochuu hin dandeenye amma waan biraan godhe silkii irraa cufadhe keessatti bilbilee baga fuutee jedhee maal biraan jenne baga fuutee fuudhuun kan kennatti tolee jira jedhe kanuma qofa cufadhe silkii irraa cufadhe amma kan nuufiyaa kanaan meesheejii daraddaruun amma kan
amma ka Imimmaan akkata. yaadadhu tagaafa san yaadadhu tagaafa sanii jechuun yaadadhu tagaafa sanii jechuun yaadadhu tagaafa sanii jechuun inuma yaadadhuun jedhe inuma yaadadhuun jedhe homaa takka hin yaadadhu anifata homaa takka walirraa hin qabnu seenaa takka waliin dabarsinee hin jiru seenaa takka seenaa yaadadhu hin qabu jedhe wallaahi akkanuma jedhe seenaa yaadadhu homaa takka hin qabu jedhe guyyaa takka shonkora dolchee waliin nyaanne hin jirru inuma seenaa yaadadhu hin qabne obboleessa kiyya jedhe garaa kee qarxaa godhee irraa fudhadhe ilmoo garaa qabdu kanaa waliin ofirraa nikaa hiikee galcha laa nikaa hiiteen galchine haasii dhaltuun jedhe amma dhaltee fi haadha ijoollee meeqa qabdi gara ijoollee afuruma akkasiitiin geeffattee jirti ijoollee afuruma akkasii gaafa leenjii biyya qaltee bitii onna jedheetiin inni maatiin isaa hundina soku didee asitti deebi'an garaa kutannaan dhiira caala dhiira sadi fura qabdu caala garaa kutannaan wallaahi didee asi biyya kanatti deebi'an no wayyi Paling tak kena sedih kawan sudah nampak. Gua betul lah itu. Bisa betul. Ayah amma, me samaran akasi kanani, aman hati itikena jetamu Fatih berapa kisah. Isi war biya pa Araba jetam kuni, jar sakit sani riyat sani mau dubisi satam, mau dubisi senatam. وفي جالسة كمان جت زد دوما ريلت صديق أبدي جت استغفر الله وري جالسة قبل أنا كم والله تنقوين يا جالسة سن صديق أبدي برا هذا بين برا كذي جت كوفي والله توام بدأ عارف هو دلاك يا يوم والله تنتسقيا يسولين هو ما كنت أسيب برسال عارف هو دلاك يا نوكي أتبسا صديق أبو يتي وفي جال سو جالسة قبل Ajar kata bos nera ke biaya kata biaya masa kali tu kata bos nejar sikit sana siar kau. Allah jangan sih kayak lalu apa kalau saya anjit itu. Allah mama ada apa itu jalan kasimu. Ada mana tak justru kelar Allah deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nadi. Mungkin yang seru selamat sejalan kami. Urji tu aku sesuatu. Harapan nada kita alam. Lama kau harga muncul usul binata abad. Dah kan ada fatih kasih awal maras asyik berat terduga rapi terdurau cala karena nyate juta. Wanda kana bukan ada tu kasih tende bine. Ida cakap gadi fagenyan jabe city. Kita semua kes kawat. Okay? Ani what no dah gay. Wanni makara kuni dubartoota birootitti sahaa baratu jedha. Dubartoota birootitti akka baratu abdiin qaba. Dhiirri tokko sooftiidhaa miti kan bishaan keessa buusanii bulbulamee darbu. Ammas maalidhaa jedhu kana meeqaadhaa miti kan xuuxameetiin dhumatu jechuudha. Dhiirri tokko dubartiin takka sirraa jijjiiruu hin dandeessu yoo sammuun isaa kan jijjiiramu ta'e malee. Anamma isa sanii waadaa hamaa walirraa qabna. Duutee janaa'isaa kan kee yoo arge waan biroo keessa seenaa. Duutee janaa'isaa kan kee yoo arge waan biroo keessa seenaa. Addunyaa kanarra haga jiru si malee hin fedhu si malee hin fuudhu waan akkas isaan walii qabna waadaa akkas isaan walii qabna jechuudha. Kan obboleessa hangafaa irratti walii seenne. Waadaa san diigee da'iiqa taqa waadaa san diisiftee kaatee isiin itti heerumte maaliif sammuma isaatiitu jijjiiramaadha. Anama sa'aatii biyya galee sanitti isiin ayyaana gabbaase ani sitti heerumaa jechuun hin danda'a. Kan isiisan akkana jijjiiramee isiisa wanna ta'e isiisan sadarkaa san hin gahee borullee ana sadarkama san hin gahee nadhiisa abdii qaba. Abadan mee dhiira dubartii jijjiiramte takka ta gammattee jiraataa hin jirtu hin argitanti jechuudha. Garaan kan kee qulqulluu haa ta'u malee. Abadan simiitee gammachuudhaan hin jiraattu dhiirti takka. Simiitee gammachuudhaan hin jiraattu. Simiitee hin deemtee inni fi hojjetilta biraa fuutee inuma hin jiraatu gammachuudhaan. Maaliif sunillee liqiidhaaf na fuute jettee innillee liqiidhaaf fuudhee Oma takka faayidaa takka hin qabu. Inni liqii seenaa isii fuudhee malee jaalalaaf hin fuudhe amma. Inni liqii keessa seenaa isii fuudhe malee jaalalaaf hin fuudhe. Gatii kana ta'eefi ana maalumatu iyyuu sammuu kiyya na qocha'e. Sammuu kiyya maaltu na qocha'e.
sammuu yammaa kana hir'isan. Kiyyaa biti ammas rabbiin kan keetii hin jenne. Anatu iyyuu kiyya jedhee anaaf isa waadaa walii gale malee rabbii kan keetii hin jenne. Waan rabbiin kan keetii hin jenne immoo giddiidhaan nyaachuu hin deemu. Garuu waada faate dhiironni Oromoo kun yeroo baay'ee faate warra jijjiiramuuf homaa yeroo itti fudhatu maaliif garuu akka dubartii takka jennee dhiirri keenya Oromoo kuni faate takka warra takkara jijjiiramuuf yeroo dheeraa itti fudhatu maaliif? Ani bakka jijjiiraman kanatti dubartiin anaa yoomi dubartiin sareedha. Dhugaa rabbi dubartiin anaa yoomti dubartiin sareedha. Maali yoo jettanii dhiira tokko osoo ati isaan miidhamtee waggaa 4-5 isaa waliin jijjiirama fidaadhaaf uduu ati ilmoo tantee garaa baaftee maayixarii kan keekiniinidhaan guddu osoo ati kushiinaa madaan keessa dhaabattee isa jijjiiree obillee jijjiiraaf dhiiga kan kee akkanatti xaggootu argitu usuu ati waameedha isaa waliin taatee si argitu deemtee janajjantee isuma sanitti heerumti jechuudha. Bakka kanatti dubartii komadha malee waan nama komadhu waan isin komadhu. Wanti jettee dhiyeenya kana dubartii wayii waan itti mattee as gara chaarjaa kanarraa mee koyi galalaa tola jaarsa dhufaa jenne dubartiin anaaf boru maaltu dhufaa boru anaa kan akkamitti na horataa jettee maaf hin yaanneen akka waan ati takka qabaattee kaawwa isiin 50 qabduutitti adda uf gootee isa kana janaajja adda uf gootee isa kana heerumti boru isiillee lafuma gadhiisaa jechuudha isiin illee boru tama lafatti haftu tama onnatti haftu na hafan tama lafatti haftu argitanii qabii kana ta'e shamarran keenya warri ishatti dhiisee isin biraa deemte si dhalchee si biraa deeme haa ta'u booyi fireetti taatanii yeroo dheeraa waliin deettanii addaan deemtan haa ta'u abbaa faati kan keessi kennanii addaan deemtan haa ta'uti obsa horadha bakka inni kan si dhiisee si biraa deeme irraa tankaarfi 50 tankaarfadhu argan argitanii boolla sii qote san isaaf isin illee itti galanii kanii gaafan gaabbee si barbaaduudha dhufa gaafa sammuu ati jechuudha sorry jettaan lafatti dha sorry naga jari ni kayi osoo inni si bira caamman gaafati caamma biraa gaafadhu wallahi nama karoora kiyya sun na dhufaa miti jaalalleen kee tokko yookaan immoo abbaa manaa kee tokko kan addaan baan nagaa jedhee osoo inni na biraan deemin biraa deema wallahi osoo inni na biraa miila kaafatin biraa miila kaafadha maaliif na biraa miila kaafachuu sanuyyuu akka birqeetitti ilaalanni waan ta'eef osoo inni na biraan deemin biraa deema wallahi aniin tun osoo dhiira ta'ee hin guyyama takka birarraa fadhee guyyaa kana waan godha silaakam goota walla dhiirti ni jijjiiramti mana namaa dhiirti qarshii argannaan ni jijjiiramti wallaahi ani waa baay'ee arge wallaahi billaahi ilmoo garaa qabaaf jettee ufti gad hin dhiisini ayyoo baabbamutti na gurgura jettee itti gad hin dhiisini dhiirti keessattuu qarshii argannaan dubartii isa bittu argannaan akka fooqiititti dhiirti ni jijjiiramti. Inshallah osoo shansi dhalchaa jiraate dhiirri ni jijjiirama akka keetii miti. Ilmooti dhiisee eessa deema? Ilmooti jedhuu abbaan qabne gurgura guddisaa hin jiru dhiirri. Ana faana takka sobilla dhiirri Ababa guddaa daranaa fa'aa akka ta'u. dhiirri jaalala beektu mallaqaan hin bitamtu yoo taaptaapin lubbuu isaa fuutee akkasitti bitaman Inzoles nama dhibbaaf soddoma ta'uu barbaaduu qabdanii mini natti dakkaabaas binaachuu boonat muraanii qabda waan takka Guys, sababa afurnaafta. Nata duubicha dhaggeeffachuuf silaamu doozin jedhee geemi taphataa irraa ta'ee namni 800 as hin jiru. Nama 800 keessaa ammoo namni abaaboo hafu guutu hin jiru. Hin haasa'u. Reediyoo abbaa keessanii argattanii eerfoonii gurra kaayatanii tinjaatii keessan taaptaa godhaan dhaggeeffattanii hin haasa'u. Harkaan jijjiirraa gosa gamtaa jira naaseen kalaasanii fatti wal fuunee tiniin qenetti targamuu qabu. Nanillee sindii sooma booda kaayiroo dhufaa jira. Jaalattee natti leeru tultullaa. Ana badan biyya kana keessatti hin heeru. Hin heeruman.
akka waan koyeetti irraa dhiibanii dhabee kaayiroo dhufeetitti uummanni Oromoo na saffarisan abadan heerumeetuma isaan hin gammachiisu. Karaa harkisanii achi hidhatte kun harkisanii abadan narraa hin argitan. Abadan. Koya Wallahi Arafat narraa. Kosaadha koy. Kaayiroon tun jechuun kaayiroon tuni abaabsa maalii qabdi amma laal kaayiroon sillee akkasitti si bochiiftee lammaffaa immoo deebitee namicha dhiiraa tokko dhiira deemte sun irratti lombocaamii wayii deebistee akkasitti bochisaa jirti. Maal jechuudha chittiin kaayiroon jaalalachi kun. Lombocaamii tokko dhagarre waa waslaattaa maqaa dhiiraa nyaata tokko akkanatti jaatitti yakumeetiin deemtee akkanatti wallollee nagatteetiin akkasitti kabrootitti heerumtee lubbuu maanaa jiraattu dhee oomishni gubbaa taa'ee ba'u tokko dhagarre horii tokko. Samala. Kaayiroo jira asuma kaayiroo jira Suudaanii jira. Inni Itoophiyaa jira na fakkaate isiin immoo Kuwaitiin jirti biyya tammitti boottisatti isa boochifte deebistee. Andeessa se jamri yoo Kuwaitii booyyaadha guyyaa takka Kuwaitii booyeef beeku kun kolfe malee Kuwaitiitti ay Kuwaitii yaa wallaahi kushiinaa madaa. Jaarsa kiyyaa boo'e hin jettu. An akkamitti booye beektaa akkitti booye siin galle bara akkamitti booye. Addaan turee ji'a addaan teennee wal argine sagalee isaa dhagaye inni sagalee tiyya dhagaye. Sii galee addaan booye addaan ji'a teennee sagalee tiyya dhagaye sagalee isaa dhagaye si jamni sooressaa ka. Inni imimmaan qabachuu dadhabe osoo inni imimmaan hin qabatin mandara naga gaafachuu biraalii ta'e akka nama biyyalaa irraa galee kanatti. Silkii bitadhee mitare mandara hunda waliin gayaa jedheetti biraalii ta'u dubarni booyu. Dhugaa dhiira akka namicha sanii sarrabbiin ganda keenya keessa miti aanaa keenya keessa miti Itoophiyaa keessa yoo rabbi xara keessa haa baatu dhiira akkasii. Waslaattaa. Ammoo jechuudha yoo inni kiitta akka ta'an keessumaa dhibeettanii gaafa Kanaadaa deemeetiin jedhee gaafa Kanaadaa deeme. Achi dhukka irraa kaasisiisee Kanaadaa keessa ispoonsara irraa ta'ee achi fidadha Itoophiyaa irraa haa qullaa bultu. Santu na keessa jira jaayinaa godhu. Arafat isa san baay'ee jaalattana fakkaatte inni suni durbummaa sarara fudhatte moo akkami baay'ee jaalatta namicha kana deddeebitee waa isaa dubbatta. Durbummaa jettu. Duraan durbummaa jettee rafaa battee malee. Gurraachi boosii baralaa hoona fakkaatu. Baralaa hoona isaa boona. Namni rifeensa bakka kana hin qabne abadan imimmaan isa hin qabu. Imimmaan hin bu'u namni rifeensa bakka kana hin qabne osoo namni du'ee jiru imimmaan hin qabu. Nama malaaxaa mi'a nama bo'u argitanii hin jiru barmaalaa qabda fe'e imimmaan hin qabu. Akka ati baantu dhiira sadira raafatee deemu bara akkam jedheetiin dubartii biyya arabaa ana biraa deemtee takka eegasiin kabiroo jaalattee heerumtee hiree isii haa bal'isu jedhee. Naamusa qabeetti ta'uu ishii waan baay'ee argiteetti. Garuu ati amma erga waliin akka doktoraatti ishii tajaajilu eegaltee gaaffii jaalalaa garuu eenyutu jalqaba dhiyeessa amma isa. Gaaffii jaalalaa isa sirrii wal fuunaa si jaaladheeraa kan jedhu ishee biraa dhufe moo si biraa dhufe? Ana. Situ gaafate. Ana gaafate. Amma yeroo biyya hambaa jiranii waa baay'ee ilaalu ishiinis egaa si argiteetti atu yaalaa turtee dadhabbii ishii yeroo ishii mukooftu mukii baastaa jechuun natti haasoftu iyyuu immoo akkuma aannanii nama qabbaneessu ati seenaa asu. Na jaalataa jirti turillee ayyee baay'ee nama qabbaneessa. Atuu rakkoo qabda. Hangaanteessituudhaan ogummaa kootiin dhimma bahee si gaafachaa jira. Yeroo baay'ee amma yeroo haasoftu wanta namoonni si jala ta'anii koomenti godhan argaan jecha waan dubbattu amman arge keessatti. Gaafa aarteedhati kan dhukkeerraa kaastu ni beeka. Amma gaadha seenaa wajjin daa'ima godhattanii jirtanii adeemsi jarman maal ta'e mee amma adaama akkuma jettan sana lafa bittanii finfinneedhaa biyya keessatti gaafa lama ta'an immoo beektaa miti reemni dabalamaa deema. Atis nama kaayyooti waa fuuldura haasofta. Ishiinis immoo jabinati waan fuulduratti haasoftu kana ilaaltee qalbii ishii buute. Midhaan bishaan keessan tokkuma amma isheen naaftu deemteetti. Bakkeeree ishii deemteetti. Amma si waliin jirtu jaalalli keessan ammallee adagaa fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa asiinis haasoftu akka carraa ta'erra walitti dhufnuyyuu
fakkeenyummaa qaba ijoolleen nattaasaanii jiru dhugaa nama aarsaa kaffaleedha biyyarraa kaasee ammas biyya kana dhufutti waan baay'ee ta'eera jedhu gaafa yeroo keenya waan gabaabsitee waan ijoo kaastee malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru. Amma akkam ta'e egaa adeemsi jarman kun indeessa jettan kun akkam ta'e. Gaafa amma booyaadha beektaa? Booyin sooftii fudhadhu. Boo'uun hin barbaachisu gaa akka meree ilmi dhiiraa hin boo'in. Anayyuu boochisa. Jarmaniin deemna mootii fi qoyin gaafata. Adeemsi jarman akkam ta'e gaafa dura jarman deemuu danda'u yookaan kibbuu dhidhu? Akkam ta'e? Adeemsi jarmanii akka ta'e isiin mallattoo ittiin jarman deemuu fi walitti qabatte suuqii fira ishee kaayatte. Kazaan jidduma kana osuma jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa seenti. Gaafa kaan osuma har'a boruu deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu maallaqas hin qabu ture. Waan qabu na seenti isiin immoo hangaraa kiyyeetti himanne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Har'a boruu jettu seenaa dhufu. Maallaqa jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura jechuudha. Sigalee adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa maallaqa jarman kasiin gaafa singirii dalagatte isaan fixutti karoorichi jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun dileen ta'edha. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaradhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dileen ta'edha. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudha amma karoorri. Dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquu. Wanni jalqaba manaa baataniif garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiraatu tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kaanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana sadiin deemu yoo dadhabame mootu biyya keenyatti galuudha. Irraan kaayanne yoo amma rakkoo jarman nu oofu biyya arabaa biraa nu oofu saniin qabu. San bira dabarree irraa. Amma yeroo baay'ee namoonni yeroo otoo godaan sarara jiranii daa'imti yeroo dhuftu waan baay'eetu jira gaa chaalenjiiwwan bu'aa bahiin hedduun ni jiraatuun abdii kutuun ni jiraatan. Amma seenaan dhufuu isheetti gammachuu akkamii isinii fiddee dhuftame? Seenaan dhufuu isheetti tokko wal nu jaalachiifte. Lammata boqonnaa sammuutii fi boqonnaa hargalfii boqonnaa nu fudhachiifte seenaan dhufuun. Amma duraan gaafa seenaan hin jirre isiin mana madaamitteetti. Ani kophaa manni dabbaraa gandara deema mana hiriyoota kiyyaa bul. Anamma asii ka'ee kushiinaa seenee shaayii dhaabachuun jaalladha. Sanafiidha baay'ee nama sanafiidha akka afaan hin kolfu karaa miti. Kanaafi hiriyoota kiyya bira bulaanii isiin mana madaamitteetti. Seenaa daa'uu mana deebitee yeroodhaaf qormaanni gidee daa'umsaa hin jira akkasuma keessa hin baranne furmaata akkaataa itti ilmoo keenya ittiin guddifannu rakkinnuma keessa hin arganne waan akka nuti amma isin yuutuubii qabdi ani yuutuubii qaba tiktook maduraayyuu haati seenaas yuutuubii qabdi nuti sadiinuu amma akkaawuntii mataa keenyaa qaba. Seenaan nuufi haragalfii taate jechuudha maaliif nu sadiinuu wal bira jirra amma yeroo fedhe yoo argite Gile awwaan fedha jedhu kun asuma haasan argite miti. Hargalfii nu taate jechuudha. Haadha gadaa nu taate, abbaa gadaa nu taate, nu hargalfii taate, akka inni arganne jireenyi nu bal'ate rakkanneen beeku. Yeroo tokko akka waan isin argachuuf anaafis hafuura baafannee natti fakkaata. Riskii kan duraan nu mokkore erga isii arganne nuu qajeelu. Ammallee jireenyi isin haa qajeelu ilmi isaa dabalamu
kan yaaddan hundumtuu galma isinii haa ga'u. Ati saarsaa kan falteetta jaalalaa fi ati seenaas immoo ilaali. Maallaqa ittiin jarman hin deema jettee sana gaafa rabbiidhaan ishii kennu abbaan manaa kiyyaa nama afaan hin dubbatu qofaa miti jettee habbii horattee hojii dhabaadha hin jenne si kabajjee